السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو أردفتوتا بيجي رشاد زينو نجا كيسني نجانكو بكسين جرتانو تسني فبايتو نسنين جدا الرس ديبيدو فيرا نسنين جدا الرمالين نفتي وجدتني akkataa فلوري أو كان فلور فيسبوك كينيا أكمتي فولا بيجي كينيا رتي argachuu dandeenya nutti mul'achuu danda'a kajettanii fi kana waliin ilaallaa jechuudha. amma Facebook iruma koo jala galee flowed by ka jedhu kana akkamitti bakka kana nu dhufuu danda'a, akkamitti asitti argachuu dandeenya, asitti nuuf hin baasu warri jettanii jalqaba yeroo Facebook keessan irra galtanii jettanu bakka kana tuqxanila sarara dalgaa sadan kan argaa jirtaniimi sarara dalgaa kanayyi rukuttanii oggaa akkasitti rukuttanii kaatanii jettanii asirra ol deemtanii gareen settings jedhee fida garuu kan koo settings and preferences ka jedhu kana rukuttanii jechuudha. ilaa kunoo kana setting ka jedhu kana rukuttanii akkasitti ol deemtanii setting ka jedhu kana rukuttanii akkanni Facebook keessan jalatti isinii bahu jechuudha. asitti gaa professional information akkasitti ol deemtanii profile settings ka jedhu kana rukuttanii la profile settings ka jedhu kana rukuttanii akkasitti gar rukuttanii as keessaa friends everyone one can send you friends ka jedhu kana rukuttanii jechuudha. la kunoo kana arguu jirtanii miilaa kana rukuttanii everyone irra jira la amma keessan everyone kanarraa friends of friends ka jedhu kanarra godhatanii jechuudha. duraan kan ku asirra ture asittan gadda barselaan sana booda asirra godhatanii raayitii kana gadda bartanii asirra godhatanii keessaa baatu jechuudha. keessaa baatanii Facebook keessan jala dhuftanii jechuudha. Facebook keessan irra dhuftanii edit public ka jedhu kana edit public ka jedhu kana rukuttanii as rukuttanii asittillee editii keessan arguu dandeessanii jechuudha. kunoola edit ka jettu kana rukuttanii jechuudha. warran bayiniif kan warra bayeefis laa akkuma baye kunoola amma asitti naa baaseera jechuudha. kunoola flowing kan koo nama 181 popli kunfaanila gariin kan raayitiin qabne jira. raayitiitti gootanii save ka jedhu kana gootanii jechuudha. kalas akkasitti flowii keessan asitti argachuu dandeessu jechuudha. sana booda dhufee asitti akkasitti isiniif ba'aa flowing keessanii jechuudha. peejii Facebook keessanii jalatti egaa hordoftoota kiyya akka irraa barattan abdii guddaan qabaan isiniin jedha. egaa waan na daawwattaniif galatoomaa. YouTube kiyya immoo seenaatii subscribe like share kana gootanuu isiniin jedha. comment illee naaf barreessaa yaada qabdanuu irratti isiniin jedha obboleewwan kiyya. YouTube kiyya seenaatii maqaa YouTube kiyya egaa kunooti Rashad YouTube kiyya kunoo kanadhaan isiniin jedha. kunoo la Rashad Zainuu ka jedhu kana akkasitti viidiyoo kana tuqaatii akkasitti waan gadhiise kanallee naa daawwadhaan isiniin jedha. akka naaf ilaaltanuu warra viidiyoo kiyya naa ilaalaa laayikii naa godhaa. warri immoo maatii naaf hin taane subscribe naa godhaan isiniin jedha. egaa hagaa barumsa biraatii walitti deebinu. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.